Miila keenya lafatti hin buusin qilleensa keessa deemnee bakka barbaanne gahuu akkamitti dandeenya jettanii namoota na gaafattanii fi viidiyoo qabadhee isiniif dhufeerame amma viidiyoo keenya xumuraatti dhaggeeffadhaa. Egaa viidiyoo kana fakkaatu hojjechuudhaaf appilikeeshinii ittiin viidiyoo ediitingii hojjennu kamiiniyyuu fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan akka kaatkatii fi inshootii kan maasterii isa ta'u kan barbaaddaniin hojjechuu dandeessu. Garuu jalqaba irratti viidiyoo qopheeffachuu kan qabdan viidiyoo daqiiqaa muraasaa qopheeffachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa muraasaa qopheeffachuu qabdu. Fakkeenyaaf viidiyoo isin qopheeffattan kun akkuma asirratti argaa jirtan. Viidiyoo kana qopheeffachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo amma argaa jirtan kana haala kanaatiin qophaa'eera jechuudha. Erga akkaataa kanaatiin qophaa'ee kun akkaataa kanaatiin utaalaa dhufaa jechuudha. Amma bakka barbaadutti erga utaalaa dhufeen booda kallattii dhumaatiin gara edit gochuun deemaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan ittiin edit gochuu barbaadu inshootii waan ta'eef appilikeeshinii inshootii keessa seenetan isinitti agarsiisa. Egaa namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Laayik gochuullee hin dagatinaa isiniin jedha. Isa booda viidiyoo kan jettu keessan seenaa. Viidiyoo kan jettu keessa ergan seenee mallattoo pilaasisan niiw kan jettu irra seenetanii isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf kunoo viidiyoo isa waraabbadde lafaa qabu sanan fudhadhaa jechuudha. Viidiyoo kana ergan fudhadhee booda viidiyoo kana yuutuubii immoo tiktookiidhaa fi hojjedha kan jedhu akkuma yeroo darbe sitti agarsiise nan filadhaa jechuudha. Yuutuubiidhaaf yoo ta'e baakgiraawundii jijjiiruun qaba. Tiktookiif yoo ta'e garuu haala kanaatiin naa ka'a jechuudha. Hundaafuu akkaataa mijattu ta'e sitti agarsiisa. Akkaataa bifa tiktookiitiin fakkeesse sitti agarsiisa jechuudha. Yookaas akkaataa fireemii malee iskiriinii guutee akka inni dhufutti jechuudha. Erga raayitii jedhee booda amma fakkeenyaaf kun yeroo asii achi deemuudha waan ta'eef irraa muree hin gataa jechuudha. Hangan utaalchi jalqabutti irraa muraa. Kun irraa mureera. Amma booda kallattiidhaan utaalchi jalqabaa jechuudha. Amma utaalchi jalqabutti amma bakka utaaluu jalqabutti irraa mura. Fakkeenyaaf kun utaaluu jalqabeera jechuudha. Isa booda al tokko quba kootiin irra tuqeetanii maalan godhaa? Ispiidii isaa zeeroon godha yookaas haga 20 gadi buusa. Isa booda ispiidii isaa baay'ee suuta jedha. Isa booda maalan godha? Viidiyoo kana nan kukkuta jechuudha. Viidiyoo kana maalan godhaa? Nan kuta. Viidiyoo kana mallattoon maqasii as jirti. Erga maqasii filadhee booda kana ittiin muru keessaa wantoota sadiitu jira. Tiriim kan jedhu jira. Kat kan jedhu jira. Split kan jedhu jira jechuudha. Isa dhumaa sana al tokkoof nan filadha. Gaafa filadhu viidiyoo kana eessaa kaasee eessatti kutuu akkan barbaaduun asii kana qabeen quba kootiin irra oofee ilaala. Amma fakkeenyaaf utuu miilli koo lafa hin ga'iin kutuun qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf achi as fidee dhufee kun bakka kanatti kuta tokko raayit godheera. Akkuma argitan raayit godheera. Isa booda amma immoo xiqqoo bakka inni achi ol ka'uu jalqabuttan dhaqee kutaa jechuudha. Amma immoo xiqqoo ishee as harkise. Kun akkuma agartan qilleensarra jira waan ta'eef ammas kumaan tuqeetan kana garasitti secha harkisa. Ol qixxeesseera jechuudha. Ammas kanarra al tokkoof tuqeen maqasii koo dhaqee fudhadhee bakkuma jalqabaattan deebi'a. Isa booda utuu miilli koo lafa hin ga'iin kutuun qabaa jechuudha. Ammas quba kootiin ilaalee sirreessa jechuudha. Suuta jedheetan haala kanaatiin amma fakkeenyaaf bakkuma kanattan kuta sitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef. Ammallee amma wanti adiin sun argamaa jirtutti ammallee dhaqeen irraa balleessaa jechuudha. Wanti adiin sun amma argamaa jirtutti asii achi itti buta dhaqee. Isa booda ammas tuqeetan maqasii fudhadhaa. Akkuma jalqabaatti jechuudha. Ammas irraa mureen gataa jechuudha.
irraa mureetan bakka utaalu qofan fudhadhaa. Bakka utaalu qofa fudhadheetan irraa muree gataa jechuudha. Haga kanaan fudhadhaa. Isa booda gidduun kun gaddeebi'aa yeroo inni jirudha waan ta'eef maalan godhaa? Irraan kutaa jechuudha yookiin gamaaf gamanaan olan qixxeessa. Achi as butee haala kanaan jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan haala kanaan kukkuteeraa jechuudha. Viidiyoo kana ammas isheedhumaa sana bakka tokkottan dabala. Fakkeenyaaf asii gaafa irra ofee ilaalu qilleensa irra jira. Bakka kanatti qabee kutuu qabaa jechuudha. Ammas isa booda achi asirra ofeen bakka miilli koo gadi bu'uuf jedhe sanatti uffati narraa fuudhamaa jira garuu dhiifama. Bakka kanatti jechuudha. Kutuun qaban mallee bakka kanatti akkaataa kanaatiin as butee qilleensa irra jira waan ta'eef haala kanaan jechuudha. Yoon barbaade ispiidii koo ariitiitti deebisuu ni danda'a. Yoon barbaade immoo ammallee suuta gochuu ni danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf bu'aasaa waliin ilaallu. Kun akkuma argitan haala kanaatiin hojjedheera jechuudha. Egaa amma xumuraatti guutummaan isaa yoon kukkutee akkaataa kanaatiin xumuruu ni danda'a. Egaa viidiyoo yeroo baay'ee namoonni gaafa TikTok irratti wantoota adda addaa irratti hojjetan haaluma kanaatiin suuta jedhanii of eeggannoodhaan waan hojjetanii fi haala kanaatiin viidiyoo hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo haala kanaatiin hojjechuu dandeenya. Barnoota itti aanu keessatti barnoota akkamii qabadhee akka isiniif dhufu yoo barbaaddan koomentii irratti naaf barreessaa. Gaaffiif yaada qabdan naaf kaan isiniin jedha. Ammas irra deebi'ee kan isinitti himu namoonni haaraa taatan namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo baay'ee viidiyoo dhaggeeffattaniiti kan baatanii sabiskiraayib yoo gootan garuu barnoota asirraan darbu tokko tokkollee irraa hubachuu dandeessu waan ta'eef sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Eebbifamaa turtii gaarii.